Guyyaarraa godina Iluu Abbaaboraa magaalaa Mattuutti simannaan goota leenjitoota leenjii ga'umsa waraanaa akkasumas immoo siyaasaatiin leenji'anii ji'a lama guutuudhaaf jechuudha turanii dhufaniif sadarkaa godinaatti bulchaan bulchiinsa godina Iluu Abbaaboraa akkasumas keessummaan Oromiyaarraa argame komishiinarri komishinii mana sirreessaa federaalaa bakka jiranitti sirni baga nagaan dhuftanii geessisaniifii jira. Sagantaa kana irratti uumanii gara godina Lakkii gara fuulduraas kaa'ameera. Dubbicha yookaan saganticha kan taasisan kabajamtoota siyaasaa paartii badhaadhinaa gochuun barbaada. Godina keenya adeemee keessa turanii itti aansuudhaanis sagantaan bareedaan agarsiisni waraanaa muraasni godhamee booda gara federaalaa kanaatti jedhamee kanis nyaatame san booda waaree booda jechuudha gara dhaabbii biqilaatti deemame. Leenjitoonni leenjirraa deebi'an kun hoggansi sadarkaa gandaa fi aanaarraa dhufanii argaman kanneen 580 ol ta'anii saganticha irratti argamanii turanii baay'ee namatti sagantaa kana bariichitan akkasumas jigaafamaan paartii badhaadhinaa Lamii Iluu Abbaaboraa saganticha irratti argamuudhaan sagantaa kana jechuudha baay'ee bifa nama ajaa'ibuun kallattii gara duraatti isaan ka'an baay'ee kan leenjiin kun warra maneen kan kaayyoo hin qabne eegeenya seentee kana booddee akka nu jeegnetti sagantaa qophaa'edha. Hooggantoonni keenya baga nagaan galtanii kana booddee immoo warri deemee leenjuu qophaa'uu qaba. Jijjiirama guddaa qabna kan dhaamsi darbeera. Galatoomaa sagantichi namatti tola ture. Galatoomaa bara hojii gaarii hunda keenyaaf haa ta'u. Leenji'amee gahumee namni gaafa hojjetu bu'aatu argama. Bu'aa argamuun immoo kan uummanni keenya itti gammadee qe'een keenya nagaa ta'uu